يا أمة أورمو يا أمة قشتي يا أمة نجا يا أمة أنا أكم جرت فيا كيساني نجا كيساني نجني فرار واق يوسني فبايتو أمة أنا نلالي نوجد أم نما يلالتن نيلالي وجد أن نموت نما إيستن جرتو فيادا نجادا عند كيسانو أتوقع جري أجي أتوقع يا أمتنا سنيفاتا مجرتو فيادا أمتنا نسم بربادو سنراد إيستان أمتنا نسنجالن أمتا سننجالن فيادا جرتو نقوما كم جرتو نما راغران كتن سنر راغران كتن ونجري سنر رادن دي غران كتن والو جتن إيغا كوتي ورمون إيغا دوان تيف إيغما في أفكيسا بكسانين غتن في راغران كتن كنافي أكم جرتو بفيادا نو يجرا نغا غلط ربي إسا أران نغي أكا أفورا بافن نغرغاري كنافي غلني آتاو يا أمتا جاللا كناف أمي وانتو كوسن كافتا وانتو كوسن كالفتا أمتا سينا إبو بيتاني سينا إبو برتاني سبسكرايبي نغوتن ودو سينا إبو مبارين نمني توكو سبسكرايبي نغوني نمني كمني إبي ترباف إبي لماف كوران نرجرتو وانتايف إسن كون سينا إبو بيتاني سينا إبو برتاني سبسكرايبي نغوتن غارو سينا إبو بيتاني سينا إبو برتاني سبسكرايبي نغوتاني غارو ننداوتن انترنتين كيساني إبو فيو إلالي كفلتين سبا يدي بلجران لابتوبين كيساني سي وين سلكين كيساني سي إبو إلالي استاكي قولا جران كانا نتفكاتا يتشولا كانا فيو ودوما كيكنو ودوما والتيمنو جتشولا umuriinko dargaggeettidha waan barbaade godhee nama jiraachuu danda'udha ogummaa hedduun qaba gooftaaf haa galatu ogummaa hedduu hoggaansin hin jedhu mana namaa uffata miiccanii fi nyaata namaa bisheessanii jiraachuu itti aanee uffata hodhuu nan beeka daldaltuu ta'ee jiraachuu nan beeka dallaalaa ta'ee jiraachuu nan beeka garuu waaqayyo maaliif kana hundarraa na dheessee isin ija keessan fuuldura na dhaabe isatu beeka seenaan har'a jiru kuni boruun jijjiirama eebbuun har'a gargaaraa jedhee isin kadhadhu eebbuun boru miiliyoonota gargaaruu dandeessi waan ishiidhaaf ta'u hin beeku seenaan ishiidhaaf ta'u hin beeku yaa ummata ko yaa ummata Oromoo na dhaggeeffadhu Oma sitti narraatu waan ta'eef jechuudha. Maalan sinitti machuu dhufee barbaade tokko isa waaqayyo badii jalaa na oolchee galannaaf ta'u isumaaf galannaa ta'u. Haadha eebbaa jechuun haadha qormaataan guutamtee qormaataaf uumamtedha biyya lafaa kanarratti. Jireenyi ishee hundumtuu qormaata. Maaliif akka ta'e immoo hin beeku. Qormaan narra dhufe kun boru dhufuu dhiisuu danda'a wayin immoo qormaan narra jiru kun borus caalee jiraachuu danda'a. Hin beeku kana. An beeku sadha. Halkan kana maal ta'e akka budu hin beeku. An beeku sadha. Garuu amma namni lubbuun namaa jiru, amma lubbuun namaa socho'u, namatti machuun, nama biratti jirutti machuun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee gaariidha isa jedhutti nana mana. Nuyi uummata kadhatu miti uummata kenninudha. Garuu uummata kadhattuu keessatti maaliif akka inni na ramade hin beeku. Isatu beeka. Waan inni akkas na godheefis isatu beeka. Isa faana waliin falmuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Uummata hedduudha. Ani ija qabdan, an gurra qabdan, an subscribe na gootan. Doktor naaf yaadi dabalatee akkasumallee Aftaamuu Lamuu dabalatee beekii shoo dabalatee fayyoo dabalatee warra ija gugurdaa jedhan akkasumallee Amzaa dabalatee Amsaa Jaabir isa Jarman jiraatu Hiluu Ameerikaa jiraatu warroota hedduudha an subscribe na gootan warroota Oromoodhaaf ija jedhamtan na bira jirtu subscribeota kootidha garuu seenaan hedduu maaliif akka isin gaddisiisuu dide hin beeku
برينا فلات أنجنين بالبلا سكتينا بتا أوربنا بتيرا أوربنا بتينا التوكوكي سلما يونا بتي ما الفكنا قري اسم بدرة تكن إجابة سيد بد نقوله في بيكو كاليس سلكيكو دارا تاتلا دارا لا قبته من كوز اللي كوز نكويو واقعيو تنباسين واقعيو نوشي ماله أكتشي قبته أكتشي ركستات كنا في يا أمة أورومو بالبلة تكون بتا بقى أريس قافة كان بالبلتشس وين هاد أيبا internet irratti ishee arguun barbaadnu ishee ilaaluun barbaadnu jettanii dhiisaa. Kanaaf bilbila tokko biliis naa bitaati eebbuu koon ittiin guddifadha mana keessa taa'ee viidiyoo hojjedhee gadi isinii lakkisee yoo barbaade maraatu ani hin ta'u maraatu miti baran nama nagaadha mucaa koon guddifadhanii maraatu ta'a. Ani yeroo hunda abbaa manaa koo qaaraadhaan maaliidhaan gubeetoo akkasiin bashannantanii naaf ilaaltanii guugiliin maallaqa naaf lakkaa'u godhu mucaa koo guddifachuu malee akka nama kamii fiigee asiif achi fiigee hojjetadhee na jiraachisa. Biraa garuu mucatti akkas fakkaattu kana irraa deemanii gadi ba'anii hojjechuun baay'ee danda'amu. Suma dhugaa koo siniin jedha. Garaa keessaan fixa jedhee doktorraaf yaadiin bilbileen ture. Amma tokko maallaqa naaf liqeessanii ittiin bitadhee hojjedhee deebisee gashaaf jedhee jechuudha. Doktor artisti Saamsooniin bilbileen ture. Karaa feesbuukii ri'aa kooti, karaa tiiktookii ri'aa kooti. Akkasumallee abbaa manaa kooti biyya tokkodha. Mana tokkotti waliin kitaaba qulqulluu dubbisanii guddatan. Amma tokko mucaa kootiif ni dubata jedhee itti bilbileen naaf hin deebifne. Namni rakkatu malee namatti hin bilbilu. Namni rakkatu malee jafuu nama fuulduraan dhaabatu. Ani hojjetadhee akkasumallee ittiin mul'adhee mucaa koo qofan ittiin guddifadha. Homaa ittiin hin godhu, ittiin hin dhugu, ittiin hin hatu, ittiin nama najjeesu. Mucaa koo bareedduu kana eebbu koon ittiin daabbarii bitaaf waan biraa ittiin hin godhu. Seenaan har'a viidiyoon har'a hojjedhee jirtu kun seenaadhaaf hin teessi. Isinis galateeffadha ta'a wayiin ittiin isinillee boru fuutanii seenaa ittiin hojjechuu dandeessu viidiyoo kanaan. Mucaa kootiif daayipparii dur bituuf bitaaf hin jiru. Yoo shifitti illee deene baaziliiniin itti dibee ittiin irra dabarsaa jira malee inni dur ittiin bitu jireenya Itoophiyaa keessaa an argitanidha. 1700 galee kan beebii jedhaman ittiin waggaa 5 guutte. Waggaa 6ffaa ishiitti garuu Good baby kanatti jijjiiree la. Good baby kanatti jijjiiree. Good baby kuniyyuu PC isaa 28 baataa guyyaa 14 qofa qaba. Irreegaa guyyaatti iyyuu lama yoo itti geeddare jechuudha. Akkuma haadha habtu ishee ogbees yoo wannoo jedhes ayirrumaa turoo jedhe jechuudha. Guyyaatti daayipparii sadiitu ishee barbaachisa wayina afurtu barbaachisa akka saayinsiitti. Garuu lamaan iyyuu godheef kanadha. Kanaafi abbaan manaa koo ishee olii gadi fiigee hojjetu aannan manni kun narraa kaffalamee dhumne. Mana qabaadhullee mana jiraadhullee keessa akkuma mana kiraatti ji'aan birrii 3,000tu kaffalama. Amma garuu amma yartuun narratti hafe dhugaa fixachuudhaan gahee ture amma yartuun narratti hafe. Kanuma isa inni isaa fi nyaata keenya nu danda'a. Garuu daayipparii fi aannan illee yoo gargaare yoo eebbuu qofa eebbuu gargaartu baritti yoo bantanii lafa gootan yoo ilaaltan yoo beeksisa irra dhuftu skip jechuu baattan eebbuutti gargaartan namni koo maallaqa iyyuu baasee nama gargaara. Interneetiin anuuna gargaartan maal qaba yaa uummata nana. Yaa uummata nana dhugaa. Odoon gadi bahee magaalaa Finfinnee keessatti kadhadhe nan argadha. Garuu ija namaa fuuldura dhaabachuun ta'u jedhe nuyi kadhattuu hin qabnu waan ta'eef ittiinis kadhachuu mucaa kootiinis kadhachuu jechuun waaqayyoos maallaan jedha boru maal jedhee na gaafatan jedhe. Garuu sin fuulduras dhaabadhee sinuma kadhataa jira waan ta'eef amma tokko aduun hin rukutuu sin fuuldura dhaabadhee ittiin kadhadhee yoo sin fuuldura ittiin isin kofalchiisaa maraatus ta'ee dhugduus ta'ee maalis ta'ee ittiin sin fuuldura dhaabadhee kadhadhee aduun ishiin rukutuu mana keessan ishii bira jira waan ta'eef
kanadha. Kanuma asinitti dhaabbadha. Asinitti tole laayikii godhaa. Asinitti bade diislaayikii godhaa. An jaalattan immoo sheerii godhaa. Hiriyaata Oromoo gaarii tokko bira gahuu danda'a. Oromoo birrii koessan godhaa. Daandii gaarii ittiin hojjedha. Kamiinan bira gahaa jedhu bira ittiin naagaa. Kanuma sin kadhadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Tolaa biraa. Rakkinni mana koo galee mana keessan hin galin. Hamtuun sin hin argin. Yaa uummata kun, yaa uummata qaalii. Nagaaf naaf turaa. Ab. Mariposa.